Yooyyaa akkam jirtu harka fuune nagayaa guyyaa har'aa egaa waan haaraa waan ajaa'ibaatiin isiniif qabannee dhufnee jirra. Taaddalaa Gammachuu gootota warroota hafan maaliif dhiise gaafii namoota baay'ee ture. Egaa Taaddalaa Gammachuun gootota biyya kiyya akka jettu kan si taasisu gootota hedduu waamee jira. Egaa gootonni sun immoo bakkeewwan adda addaati, godinaaleewwan adda addaati irraa kaaseti. Harargeedhaa kaasee hanga Wallaggaa Amboo qabatee iddoowwan adda addaa egaa viidiyoo kanarratti ol kaa'ee jira haga danda'amuun. Egaa maaliif dhiise kan jedhuuf warroonni hojiiwwan Taaddalaa kanaan dura hordofaa hin turre, warroonni dhageeffachaa hin turre deebitanii albamii isaa akka dhageeffattan isin jedha. Egaa albamii isaa isa lammaffaa yeroo dhageeffattanitti sirba mata dureen isaa Iyyoolee jedhu keessatti waan ajaa'ibaa isiniif kaa'ee jira. Mee muraasa isaa dhageeffannaa. Egaa as keessatti warroonni gaafiiwwan maaliif kaasin bira darbee jettanii warri gaafachaa turtaniif deebii isiniif kennameera. Bara baraan egaa bara baraan wanti jedhu keessa wantoota hedduutu jira. Ixaansine bara mootii dukkanaa, bara mootii dukkanaa, mootiin dukkanaa bifa mootii dukkanaa soona jireenyaa gammachuu. Egaa kana ofi keessaniif akka hiikkattan bal'inaan hojii Taaddee keessatti isiniif kaa'ameera. Hojii bareedaa, hojii ajaa'ibaa. Share, like, subscribe gochuun hin dagatinaadha. Lammaffaa Taaddalaa Gammachuu osoo hin taane laayireksii isaa kan barreesse Yoosan Geeta'oonii baay'ee nama cimaa, baay'ee nama ajaa'ibaa, sirbootawwan baay'ee humna cimaa fi aartii Oromoo sadarkaa tokko dabaluu danda'an nama hojjetudha. Kanaaf haamileen Yoosan Geeta'oon yookaan Taaddalaa Gammachuu ittiin qeeqamu gonkumayyuu hin qabu. Sababni isaa egaa bulloon garmaamu tolaa hanga kashgodhiitti maal akka isiniin biraa gahaa ture hin beektu. Laayireksii fi meelodii namoota baay'eedhaaf akka kennaa ture, walaloo fi yeedaloo akka namoota hedduudhaaf kennaa ture hin beektu. Gonkumayyuu qeequudhaaf haamilee hin qabdanii jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee please wanti isiniin jedhu aartii keenya guddisuudhaaf yaa kaanu dogoggora namni qabu tokko illee dogoggora isaa akka sirreeffatuuf yaa goonu malee qeequudhaaf gonkumayyuu socho'uu hin qabnu. Yoo qeequudhaaf ta'e jalqaba eenyummaa nama sanaa hubachuu qabna. Warroonni wantoota biraatiif sirban jiru. Warroonni wanta biraatiif sirban hin jiru. Weellistoota qaqqaalidha jennee nuti ilmaan Oromoo isaan irratti abdii godhachaa turre wantoota biraatiif kan weellisaa jiran jiru. Taaddalaan ammoo guddaa big respect, guddaa nuuf galatoomi. Biyya akka qabnu, biyyi keenya Oromiyaa akka ta'e, biyya nuti qabnu keessatti waardiyyaa akka qabnu ture. Waardiyyaawwan keenya kan Oromiyaa har'aan gahan seenaawwan gootota sana hunda as nu biraan gahee jira jechuudha. Egaa nuti ilmaan kee jirraa biyya keenyaaf waardiyyaa ta'uudhaaf seenaawwan gootonni keenya asiin ga'an isaan harkaa fuunet dhaloota boriif itti dabarsina. Keenyaaf kan akka qaalii keenyaa Haacaaluu Hundeessaa seenaawwan dhokataa ta'an ifatti baaset dhaloota amma jiru kana akkaan ga'ee kan darbe. Innis maalidha jettanii tarii gaafisanitti ta'uu danda'a. Kanaan dura waa'ee seenaa Adawaa namni akkasitti kabajaa ture jira. Seenaa Adawaa namni iccitiisaa baasee dubbatu jira. Sanuu sooshaal miidiyaa mootummaa irratti ba'eet wanta jararraan oppoos ta'e seenaa hataniiru jarri. Garuu gootonni Adawaa irra turan sun jeneraalota
jeneraalota 11 keessaa jeneraalonni 9 akka Oromoo ta'an seenaa kana ifaan ifatti maybe kitaabarra jiraachuu danda'a. Ifaan ifatti akka ilmaan Oromoo bira akka ga'uuf kan taasise qaalii keenya jechuudha. Kanaaf gootonni tokkoon isaanii seenaa hojjetanii darbanii jiru. Seenaan isaan hojjetanii darban sana guutuusaa sirba tokko keessatti waa'ee nama tokkoyyuu xumuruun hin danda'amu. Yookaan ammoo sirba albama tokko guutuu keessatti waa'ee gootota keenyaa hunda isaanii kaasnee xumuruu hin dandeenyu. Sababni isaa dacheen Oromiyaa baay'ee lalistuudha. Gootota hedduu qabdi. Sana keessaa mee taatee eenyuun kaasime ammaan kana waliin yaa dhageeffatu. Gootonni inni amma kaase kun warroota lubbuun jiranis warroota lubbuun hin jirres dabalateeti. Tokkoon isaanii warroota seenaa hin busheessine, warroota amaanaa hin nyaanne, warroota nuuf qaalii ta'anidha. Kan irraa hafes baay'ee isaaniitu jiru. Dacheen Oromiyaa akkuma isiniin jedhe baay'ee lalistuudha. Egaa maal jechuu barbaadetananii sirba tokko keessatti seenaawwan gootota hunda isaanii maqaa isaanii waamnee xumuruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf ana asii achi kanan isiniin jedhu Taaddalaan waan gaarii hojjetee nuuf dhiyeesse. Yoo san Geetahuun guddaa galatoomi. Geetishumaa immoo guddaa nuuf galatoomi. Melodii and lyrics. Kanaaf egaa kan isiniin jechuu barbaanne asuma achi nama qeequudhaaf sababni itti qeeqnu isaan beekuu qabna. Sababni itti qeeqnu isaaniif ammoo sure ta'uu qabna. Kanaaf wanta itti amanne tokko ta'uu qaba. Wanti itti amanne sun ammoo qabatamaadha jechuu qabna. Kanaaf wanta qabatamaa hin taane irratti social media irratti maqaa Taaddee balleessuudhaaf gonkumayyuu haamilee hin qabdani. Taaddenis dogoggora uumameef jettaniif guddaa dhiifama hin sirreessinaa jedheera. Egaa dhala namaa ta'ee namni dhiifamaan bira hin dabarre hin jiru. Namni waa'ee dhiifamatti hin amanne hin jiru. Garuu ani akka kootitti dhibbaan dhibbatti waan miira namaa kaasu argaan jira. Sirba kana yeroo dhageeffatamu namoota lamaan tokko argeen jira. Nama bo'aa tureen arge. Dhugaan isiniin jedha. Nama baay'ee miira namatti kaasu jechuudha. Kanaaf waan kana darbaa maal ta'uu danda'a? Maal gochuu qabu? Bara baraan waan ajaa'ibaati egaa bara baraan waan ajaa'ibaa namoota hedduu haasofsiiseera. Namoota hedduu wal falmisiiseera. Egaa asuma achi Taaddee Yosan Geetishumaa immoo nu jiraadhaa isiniin jenna. Gaaffiiwwan ka'aa jiran maaliif maqaan goototaa keessaa hafee waan jedhudha. Egaa bara baraan keessatti biyya kiyya wanti akkasi jechisiisu kan si taasisu waa'ee Oromiyaatii fi goototawwan Oromiyaa keessa jiranidha. Goototawwan Oromiyaa keessa jiran Oromiyaan baay'ee lalistuudha. Hunda isaanii kaasnee fixuu hin dandeenyu. Kanaaf Taaddeen maal gochuu qaba egaa akkuma amma argaa jirru viidiyoo baay'ee bareedaa Mootii Roobalee big respect guddaa nuuf galatoomi. Robsan guddaa nuuf galatoomi. Egaa daayireektara Mootii Roobalee kaameramaan editing hedduu si galateeffannaa. Mootii Roobalee nama baay'ee jabaadha. Egaa hojiiwwan kun waa'ee gadaa Oromooti wal qabatee amaanaa itti kenname gootonni hanga har'a jiran akka nu harkaan ga'anidha. Hanga lubbuun jiranii akka Alii Birraa amaanaa osoo nyaatiin daandii ofirraa osoo maqin kana siin ga'an jechuudha. Guyyaa har'aa meeqaan isaaniiti kan daandirraa maqan? Daandirraayitis maqanii waa'ee biraa kan sirbaa jiran weellistoota meeqa? Taaddalaa Gammachuu daandii isaa osoo hin gadhiisin, warroota daandii isaanii hin gadhiisne waa'ee Oromiyaa, gootota Oromiyaa biyya kiyya. Namoonni baay'een namoonni wayii biyya kiyya jedhanii kan sirbaniif biyya wayitiif ta'uu danda'a. Maybe hin beektu. Kanaaf please wal qeequudhaaf
fiiguu hin qabnu. Asuma achi warroonni qeequudhaaf fiigdan osoo of qusattanii gaariidha. Aartii Oromoo qeequu hin qabnu, jeequus hin qabnu. Maybe warroota daandii gadhiisanii badassana isaan qeequu dandeessu. Isaanis akka deebi'an. Kanaaf viidiyoo akkas bareedu. Waaw, shuutiin iddoo isaa ajaa'iba. Egaa kanan jechuu barbaadu maatii YouTube kiyyaa ta'a. Hundi keessan waan nu faana dhaabbattaniif guddaa galatoomaa. Share, subscribe, like gochuun nu faana dhaabbadha irra deebiidhaan isiniin jenna. Egaa hojii taaddeen nuuf qabatee dhufe kana hundi keenya itti yaa girrisnu isiniin jedha. Egaa warri girrisaa itti girrisneet akkuma beekamu sadarkaa ilaalamuu qaburra dabarsuu qabna jechuudha. Please aartii keenya waliin ajabeeffannu. Taaddee guddaa nuuf galatoomii irra deebiidhaan isiniin jedha. Hundi keessan horaa bulaa galatooma.